አንተ ዝም ብለህ ጀርመን ማን ነው ፈረንሳይ ትኖር በስት መላኪያ ቦታ ሞልቷል። ስለዚህ ሰው መቀነስ አለብህ። ወደ አንድ ሁለተኛ ደግሞ አንድ ቦታ ቆስቀያ ያስቀርጨላል እኮ አንድ ቦታ ቦታውን አላልኩም ቦታው ሳይሆን መላኪያ ቦታ አንድ በል አንድ ደግሞ አንድ ቁጥር ከሰጠው በኋላ ካየህም በኋላ እኔም መሳብ ትችላለህ። ካላወቅ ታቆረጥ ለማወቅ አመጣው መስበት አመጣል ልኬ ነው አስወርቱ ጋር እኔ ነው ስቤ ያመጣው ወላሂ ከስቱ ልክ አይደለም እኔ ነው ስቤ ያመጣው አሁንም እዛ ላይ አደርጋለሁ ሞድሬተር አደረኩ። አሁን ወደ ጉዳዩ እንግባ፣ ቁም ነገር እንግባ። ለቦረና ህዝብ ብለህ ቤቱን ከከፈት የቦረና ጉዳይ ጊዜ የሚሰጥ አይደለም፣ ታይም የሚሰጥ ጉዳይ አይደለም፣ የረሃብ ጉዳይ ነውና ስሬስ የሆነ ነገር ማውራት ነው እንጂ በመሀልም ጫወታ አያስፈልግም። ለእንደዛ አይነት አላማ ከተነሳችሁ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ያላችሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ ስራ ያለ አካውንት ነው የምንፈልገው ዚዙ ምንም ነገር የምንፈልገው ነገር የምንፈልገው አካውንት አለ። አካውንት ሁሉ ነገሩ ተለጥፏል። ሄዳችሁ ጆሃር መሐመድ ስር መግባት ትችላላችሁ፣ ሰኝ ጉዲና ስር መግባት ትችላላችሁ። ፌስቡክ ያላችሁ እኔም ስር ዚዞ ባሌ የሚል ፌስቡክ ሄዳችሁ መግባት ይችላል። ካልሆነ ደግሞ አሁን ለጃፈር በውስጥ ልክለታለሁ። እዚህ ስክሪን ላይ አድርጎ ዙም አድርጎ ስክሪንሾት አድርጌ በውስጥ ይዤዋለሁና ዙም አድርጌ ልክለታለሁ። ሜሴንጀር ስላለን ወይ ደግሞ በዋትስአፕ ልክለታለሁ። እዚህ ጋር ዙም ማድረግ ይችላል። እዛ ላይ ነው ማንኛውም አካውንት መግባት ያለበት። ትፋዩ ጩብሲሳ ጀልዴ ባቲ ኮሜንት በረዛ ቢ ጩብሲሳ ገረንጋያማ አኒ ነማ ጀልዴሜ ማና ነማ ጀልዴሜ ራሜን ፋስለው ሱዳሚን ጩፈኒ በሬ ነማ ጋር ሙቤ አይ ስታፕ Gero akamat nagami faya jirra baliyaki akam naguma Oromo ko tap goda Oromo bilmat ya jarana borana bilman tap jirtu nage dunaika account yaga siniye chano no dasa naga Oromo tarol bay do dasa naga faya ambula lana abba mube tap guys copy link share Okay. Walinga, wala kapsa. Share ko ni almost kublang gol gamtan. 1 minute kublang galcha. Tap gora. Gabat ka yama. Please. Tap. Tababil lama mata. Borana ti tabata mo lechu. Akala tilala. Assalamu alaykum. Tababil lama jana tumiti. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Libirrikum Quran. Gal me aayega mushkila. Gali ke ro koi ke ro. Alto ko namni dibishani bi namni asirratti rukuni wanta dura eegamu filata aji rukuni asbay videos bay agayomitti yalla bondi chufa charra wali kenna diro please charra wali kenna Di famille na godati sani sarra wali kenna namni jufu dubasi dageso ya sadagaje ayye yona dagesani malti ko barbade di famille wajin namni fakenna fi akbaliya ke hun tasagale nisa agarte ummata durati male daga hamtu yosila baliya ke atinak nam tokoti ulfinisunu firkete gadi sammi jolle ke tisun chuf datte wajata nam requester gatwan ol sinakani olbate ijolle tanan gadis kan cufa mam mubarak khota ustadi len dufu dirajete sila sagale tanachi no da varsity khan dams kan achet gite sila kumale darsa jede yada akametan sirri lugada maria ke namma tayo so demeti mana ruchos ki separate ay akas anillen indema allen nam jal deme tufsisa balia ke atlen no as demne tufsifne gadda chana demi balia ke ay Ay anillen indebia Bayo de man jala kabuna nama jala kabuna amma sa mona walte ku jirra kana fi nama rufuti shergo da walinga yo shergo ya bata ka deka ku da shamalen kam deka ku da shan kam guys stop guys shergo da please Petani mute godda ganan dubadda amma Ashama harkafune warrias jala jirtan hundi keessan jechuudha waa'ee dhimma Booranaa irratti hundi keenya baay'ee
qoosaa jira jechuudha. Qoosuun hin barbaachisu dhimma lubbuuti. Namni tokko as jalatti argamu kuni namni asirratti mana saabanee yeroo hunda ani dhugaa rabbii jechuudha. Yeroo meeqa laayivii kiyya cufe fakkeenyaaf ammas immoo viidiyoo jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko gadhiisee viidiyoo sana jalatti chaalenjii jechuudha. Laayikii namni keenya koomentii jalatti waa barreessuu malee hojiidhaan daftanii agarsiisuudhaaf baay'ee boodatti harkifanna jechuudha. Laayikii viidiyoo kanarratti yoo laayikii 10,000 ta'e birrii 5,000 uummata Booranaatiif kennaa. Viidiyoo kana laayikii godhaa jedhee laayikiin kun halakkaamu hanga boriitti jedhee namni kun sa'aatii tokko keessa namni 8,000 ol ilaalee nama xiqqoosiitu laayikii tuqe jechuudha. Namni ol seenee ilaale sun yoo laayikii tuqe namni 20,000 yoo laayikii tuqe laayikii godhee dhugaa rabbii 10,000 kenna. Murteesseen jira hanga boriitti. Garuu hanga yoonaatti jechuudha. Hanga yoonaa viyuunsaa 10,000 gahe laayikiin ammallee 1,000 hin geenye maal jettu 1,000 hin geenye laayikiin jechuudha. Akka kana dadhabina qabna nuti. Isinii galee laayikii sana lakkaa'eetan birrii kennaadha. Kanaaf waan akkasii irratti wal haa jabeessinu. Inni kan biraa mana kanatti amma immoo namni 600 jirru kuni dafnee sheer haa goonu. Koppii liinkii haa goonu. Mubaarikii yeroo isaa gubee yeroo sa'aatii 24 waahii kanaati as taa'u. Hundi keenya iyyuu as jiraachuudha. As jiraachuun keenya kan inni fayyadu manni kun akka inni rakkoon godhannee fi callisanii yeroo taa'anu manni tiktookii kun baariyaaliin isaa gadi bu'aa deema. Kanaaf iyyuu immoo yeroo as jala teenyu sheer koppii liinkii gochuu fi taap gochuu mana kana jabeessu akka mana kanatti namni baay'een seenu. Yoo laayikiin baay'een jiraate nama baay'eetu seenu. Amma laayikii 54,000 kanaan namni hin seenu. Kanaafuu namni 634 kun harka keenya irraa fuuchuu dhiifne, koomentii barreessuu dhiifne, bilbila keenya jechuudha. Taabii itti mudduu qabna, taap gochuu qabna. Taabiin kun dafee yoo nuuf deeme nama baay'eetu seena. Laayiviin kun intarnaashinaali ta'e bakka hundatti akka mul'atu nu godha. Yoo ilaaltaniitu ta'e yeroo laayivii seentanu laayikiin baay'een jedha akkuma ta'e ol seente laayikiin baay'een viyuu baay'ee sii fida waan ta'eef xiyyeeffannoo kee gara laayikii irratti godhiisi jedha yeroo laayivii seentu yeroo hunda tiktookiin. Isinii galee mee yeroo laayivii seentanu seenaati ilaala. Callisneetii miti kan nuti taap godhaa dabil taap sheer godhaa kan jennuuf. Kanaafi jechuudha. Kanaaf amma hundi keessan mubaarikatti gara kanatti dabarsii namni taap godhu taabii kun sirriitti deemuu qaba. Maaliifi mana kana ajjeesa yoo namni callisee keessa baay'ate taa'e taabiin goone mana ajjeesaa deema. Kanaafuu hundi keessan taap godhaa hundi keessan kunoo qixxee mana fuula mubaarik kanarra taap godhaa. Baariyaalii isaatu gadi bu'aa deema. Maaliif boris hin barbaaddu mana kana boris hin barbaaddu. Waan kana namni danda'u hin jiru akka mubaarikitti hojjechuuf taap nuuf godha harkarraa fuudhinaa yeroo tokko galatooma. Hundi keessan namni 600 kun meeme daqiiqaa keessame deemsisaa taabii dhugaa. Wama tokko dubbachuun hin ta'u taabiin kun amma ol deemutti. Galatooma. Taap nuuf godha yeroo tokko meeme. Wal faana goona laa taabii wal faana goona dafa hundi keessan. Galatooma hanga namni nu dhufutti hanga bakka biraatii cufsiifamee dhufutti dafnee taabaa goonu. Haa dafnume itti kunoo bakka fuula intini mubaarik kanarra taap godhaa galatooma hundi keessan dabil taap sheer hundi keessan galatooma dabil taap sheer godhaa dafaati. Guys let's go dabil taap sheer godhaa dafa. Sagaleen kun dhagahama yoo ta'e dafa hundi keessan ilaa waan inni jedhu laa. Tokko koomentii jala kan ammoo miyuutu nu godhaa warra waan hin taane barreessu miyuutii nu godhaa bilook nuuf godhaa warri moo direetara ofirkaa qabdan. Dabil taap guys dafa hundi keessan wal faana dabil taap. Hundi keessan dabil taap sheer godhaa. Hundi keessan dabil taap sheer godhaa dafaati. Wal faana jechuudha. Koomentii ummataaf jechuudha. Waahii ummataa otoo argitu jechuudha. Fakkeenyaaf mucaan Rihaad jedhamu kun Rihaad Jimmaa jedhamu kun maal barreessita meemee fakkeenyaaf maal barreessita? Dooma. Maal barreessita? Dhabamsiisi aljilaanu dhabamsiisi. Dafaa hundi keessan. Guys taap godhaa galatoomaa taap godhaa. Taap godhaa hundi keessan wal faana galatoomaa thank you so much. Taap godhaa. Taap godhaa hundi keessan wal faana jechuudha. Hundi keessan galatoomaa. Dafa gargaarsa uummata Boorana gahee keenya baannu lubbuu namni tokko lubbuu nama tokko yoo baraare waan xiqqoo miti. Namni tokko lubbuu nama tokko yoo baraare waan xiqqoo miti guys. Kanaafuu hundi keenya erga asitti walitti argamna jennee walitti qabamna jennee walitti qabamnee waan gochuu dandeenyu otoo of hin tuffatin waan gochuu qabnu haa goonu. Namni 650 kun mee yoo 1,000 Itoophiyaa kenne meeqa beektu? Namni 650 isinii galee namni 650 kun 1,000 yoo kenne meeqa isinii galee namni kun 650 jechuudha. 650 namni kumni tokko miliyoona tokko kenna 1,000 tokkitti hundinuutu maqaa galsaa galmeessisiisee kenne 650 akkasi agartanii miti
Kanaafuu of tuffachuu dhiisaa. Xiqqaadhaan jedhinaa hin tuffatinaati. Hundi keessan garuu irratti hirmaadhaa. Maaliif namni nyaattanii bulaa hin jirre hin jirtanu, namni immoo neettii guuttataa hin jirre hin jirtanu. Hundi keessan namni birrii 1,000 Itoophiyaa gumaachuu dadhabdan hin jirtanuu jechuudha. Namni 1,000tu as seenee birrii 1,000 sa'aatii ammaatii kaasee nu galchee bor birrii miliyoona 1 arganneerra jechuudha mana kana. Birrii miliyoona 1 jechuun immoo salphaa miti. Lubbuu namaa baraaruun waan salphaa miti. Akka dhuunfaa keessaniitiin. Inni kenne kun beektu 10,000 kenne garuu dirqama godhadhaa. Dirqama godhadhaa. Namni tokko akka keessaa hafneedha. Hin hafnu keessa. Hundi keenya musliman jennu, kiristaanan jennu, waaqeffataadhan jennu, maaliin jennu, amantaanaan, siyaasaan otoo gargar walii hin qoodin hundi keenya irratti haa hirmaannu isinii jedha. Galatoomaa ammallee sagantaan jalqabuu fi yeroo jalqabu qeerroonis kunoo isinitti maa akkatti jalqaban jechuudha. Ani ga'een koo sheer akkasiin gootanuu fi taaptaap akkasiin gootanu wal jajjabeessuudha. Kanaaf hundi keessan mana kana immoo sa'aatii dheeraa irra taa'amaara waan ta'eef sa'aatii dheeraa gara irra taa'amuuf taaptaabii nu barbaachisa. Hundi keessan taaptaabii ammallee itti nu muddaa isin jedha. Qeerroo asaasa badadhuutii dubbadhu. Tole ummata keenya hundi keessan mee amma namni gasiiqaa jira mee gadi siiqinaati. Hundumti keessan sheer godhaa billaa aleikum. Sheer gootanii nama yoo nu fiddan namni isin fiddan keessaa nama 10 sheer gootanii nam tokko nama gargaaru yoo arganne faayidaa guddaadha. Isinillee fayyadamtanii jirtanii ajirii irraa argattanii nama ummata keenya akka Booranaa waan fakkaatan argaa jirtanii ummata keenya walii rifaatuu nu barbaachisa. Waan isaan fakkaatan argaa jirtan qalbii kanaan nama cabsan dhugaa Rabbii dubbatuuf. Kanaaf waan dandeenyu hundi keenya ittiin hirmaannaa. Wanni gochuu dandeettan as jalaa eessa fiiddan maa deemtan? Rakkoo Booranaa akka caaltu jira. Rakkoon Booranaa rakkoo keessanii miti. Ummata keenya sheer nu godha. Sheer nu godha. Taap godha. Sheer godha. Namoota jiran hundatti nu wanna jira. Raameellee bilbilaati liiviirra nu baasa. Xumurate sagantaa isaa. Irraa nu baasaati haa dhufee nu bira haa dhufu. Namni isa jalallee dhufa. Akkasumas namoonni kuwa illee yoo danda'an dhufan yoo dadhaban nu haa dhufanii bana baratee wali ta'aa jiru. Kanaaf hundumti keessanuu warri as jira jirtan immoo taap sheer nu godha. Waan dandeessaniinis qarqaara jabaadha Oromoo gadi hin deemina. Namoota mana banate hundayyuu itti hima. Boorana maalii keessa jettanii akkanumaan haasa'uun qofti hin ta'u. Hojiidhaan agarsiifnu warra. Akkana galatoomaa uummata keenyaa waan kana namni qabnu jiru namni Oromoo ta'e komii qabnu jiru. Kanaafiyyuu namni dhagahin illee wal geessaa wal yaamaa hundi qaba Oromummaati cufti keessan koota. Nama dhugaa dhuftaani like share tocha nam gayyama waliin gaa maaliif naani dona baay'inaan ga dhufe way targamanda waan guddoo targam. Kanaafiyyuu baay'inaan nam gayyamu dirqama waan ta'eef obboleeyyan tiyya share godha uummata keenya du'aa jira rakkoo tolaf jira namni guyyaan du'aa jira waliin aanaa nuti naasoo walii qabaachuun keenya dirqama. Kanaafiyyuu sheer godha wal qabsiisa. Taap godha waan qabnu wal gargaara. Wal mala jiraachuu hin dandeenyu. Uummati Booranaa rakkoo guddoo keessa jira. Rakkoo beelaa rakkoo cimaa. Kanaafiyyuu waliif haa birmannuuti. Haa wal bir dhaabbannuuti. Haa wal gargaaruuti waan qabnuun waan qabnu cufaanuyyuu. Namni as gad dhufetti waan kan sheer godhalleeni yaa gargaara jechuudha. Kanaafiyyuu as gad dhufte namni biille gayyaama. Guyyaan arrum guyyaan qaban arrum namni ar waliin dhaabbanne yoo mal dhaabbatre. Yoo malee gata guyyaan biraan jiru jechuudha. Kanaafiyyuu boleeyyaan waaq biralleetti waan guddatan saati wal gargaaruun waliif dhaabbachuun waan dansaa walti jabaadha Oromoo walum qabna. Sheer godha. Double tap share. Jabaadha. Double tap share. Share godha. Sharing tika type like ile gudisa gogoda like godha tisa jabada Oromoo ko nama walti eegaa jirra jabada share godha nama cufa gayyama nama hundi gayyama please wal malee waan qabnu Oromoo walum qabnu guyyaa qabnu sarrum waan qabnu wal bir dhaabachuu waliin naasu qabaachuu qabna. Please nama cuftaa dhufuuti nam gaa darbeetti baay'ee cubsiisaa gakkoota isaan eegaa jirra. Taap.
Complete share. Double tap, complete share, please. Jabada. Sharing kun ini tap ille 1 million galcha. Dafa please. Jabada Oromo. Double tap, complete share, please. Timut dame. Double tap, complete share, please. Jabada. Boss. Sikap busy na kita. Berarti siya akin na buhay sila. Ito na. Pa, muli magkakaroon ng pasto. Ito siya na. ummata keenna maaltu bade yaabo rakkoo ummata keenna ka booranaa kanattu isinitti hin mul'anne moo sila namni beekte insaanummaa namummaa ofirraa dhabuu keenna dhugatti dubbatuudhaaf rakkoo ummata sanii akkasitti argaa nan hundi seenaa akkanatti ba'uun kun wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Mee jabaadha. Amma nama dhibba furtu jira biti. Baariyaaliin mana kootti dhufee jira jalaan. Takka ji'a tokko jabaadha. waan nama gammachiisu wayii irratti hojjetamuu qaba mana kanatti. Maaliifi baariyaaliin isaa du'ee jira. Jabaadha mee. Namni nama hubatu nan naase. Wayyee. Dafa ummata keenna. Mee dafa taap share godha. Taap share illee ni irrata. Namoonni taap share godhaa jirtan hundi keessan jajaara bira argattu. Nama beela baasuun ajrii akkam akka qabu hundi keessan ni beektan waan isin himnu miti. Taap share godhaatii nama nu fida. Warroonni nama baay'ee of jalaa qabdan yoo isin mijate koottaa nu bira. Yoo mijannee mana keessan nu cufadhaa. Maaltu omaa taane amantii kenna. Omaa taane abshii. Guys, nu galchaa isin galchina sagantaa eegaluuf deemnu Ustaaz Raayyaallee. Obseenii bayyamanti. Ustaaz Raayyaallee dhufanii du'aayii ajaa'ibaa isin godhu jedhanii hundumti keessan dabaltaa abshii godhanii. Amanti. Akka gootu. Ayyee. Deemiti silkii WhatsApp irraan si kaa'een jira dawwalii fiiti. Kaleessa iyyuu doolaara 2,000 dabarsee jira akkamitti didee jedhee dhimma gargaarsa booranaa eegaluuf waan ta'eef tun eegalin kana ofirraa cufishii achumaan isaa bichi cufteeyyi kanas gara ta'etti baaftee kana immoo eegalla. Deemi. Kaashaappii qulqulleessi jedhu. Qulqulleessi ta'e kunoo amma kana lakkoofsa ishee ergeeraati dawwali mi'aamuma namichatti dawwali. Okay, hindi bisa usi. Kuno ergeera. Deemi ko. Ayye. Maallaqa kuma tokko itti dabarsii jedhi. Ayye. Jabaadha taap godha guys. Taap godha. Taap godha jabaadha. Share godha. Tap. Guys, Jawada. Tap godha please. Namni deemaa jira namni deemin. Nam gayyaama. Namni silayoona akan ta'uun qabu. Please tap godha share godha waliin ga'a. Guyyaan kam arrum waliif dhaabban. Nam kenna du'aa jira please. Waliif aanaa nuti. Naasi walii qabaadha obboleeyyan.
بليز تاب كورا شير كورا ولا كبسيزا ماركي ميوت كبات ماركي ميوت كبات واي سدلي كسان كنا سامي جبادا بوليان شير كورا نعم والتيجا جرا سكتا كنا جال كابو ديمو جرا خناف شير كورا شير جابا كورا بليز دبل تاب شير السلام عليكم مو برامين ويا مو نديسا نندو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناجي يا مبارك نزار الحمد لله يعني أقبل جمعة وني كده دبر سو درا وني قدام ما ريبيتا إلمان أورمو وني جامع غرغار سو قدام وليف دربان أما جيما تورا جيما درا وقا دربان وني دربان سن مالك أبي تمامي كيف تين دربان مالك أبر sa'a amma kanatti oromoo sabni keessan gargaarsa fedhaa ja'anii ta'an wanni liif gubbaa taa'u maali? Achi amma dubbistanii biraa deemtanii dhuftan. As amma nama 600 jala turate. Amma nama 370 maali Keerroo achitti godhaa bakka silaa injifatamnaa jennee shakkineetu achitti keessummeessuun hin jabaa ta'in. Amma injifannoo waan ta'eef keerroo gara isaatti deemaa mana cufaan. Dhugaa sitti hima. nama kuma tokkoo fi wahii isa jala jira Ramadaan Malkaa. Inni yoo cufe sagantaa dhufee as jala seene namni isa jala deemeen dhufu maali namni foon kee quxurii laali jiru namoo qaatan itti barreessuu miti. Heeraa fi seera qabaachuu qaba tiktookni. Gargaarsa wanni jaamu gargaarsa. Ana jala namni fooloon jiru Oromoodha. Si jala fooloon ka jiru Oromoodha. Namni foon ofiitiif hin haguugganne maali faayidaan? Amma ka darbu jiruuf Oromoodhaa misaafuu giiftii ka darbu jiru. wallahi Dhugaa onneetti irraa dubbadhaa. Onnee teessan irraa dubbadhaa gaa. Wanni dubbattan waan dhugaa san dubbadhaa. Ka isaa darbu jiru Oromoo mi? Ka silaalu jiru Oromoo bar. Ka dhukkubsatee ka rakkoo keessa jiru Oromoo bar. Ka taa'ee beelawee jire jettee dubbatti jirtu. Bakka tana gubbaatti beelawee qajeelti jiru Oromoo. me maal itti mobe Tokko bakka biraa godhaa kanaafan jedhee mani vaariyaaliin mana kootii rukutameera. Namni taaf qajeelaan hin godhu yeroo geemii taphadhu vaariyaaliin isaa ol ka'a yeroo gargaarsa irra dhaqu namni dhufee illee taafii qusataa yeroo isin hin jedhu diddani kono gaa amma du'eera gaa mee bakka isin nattan arga kana jeeftanii No, Mubarak ati sabboona dhiira ilma Oromooti. Ati hanga humniti ta'e lubbuun ta'e keessaa baatutti abbaa feetetti dubbadhu gargaarsa godhiif. Garuu heeraa fi seera qabaachuu qaba. Heeraa fi seera qabaachuu qaba tiktookiin. Achii cufi jettanii nama cufuu qaba kabajaa teessan qabaachuu qaba. Har'a yoo isin taaptaabii kanaaf ta'ee giiftii isaa ergitanii inni as dhufee isin kabajee bakka tana dhaabbatee isin qacinaa dhaabbateetu isa moosite malee ifi mataa isaa kophaa dhaabbatee hojii taphatee moo'ee ji'oo tana. Hanga qubni numa daawutti bartaaftaaf godhu jirraa fi hanga dandeenyutti. As dhufee maalii fi waan takka dubbatanii gargaarsi ni eegalamne. Nama kiyyaa barxaachii haa quuqamee jiru. Wal dhaga'uu qabdan. Dirqama kun waan takka irratti dirqama wal dhaga'uu qabdan. Raamen nu bilbiluu dandeessaa warra dhiifama meeshaa booma. Raamen nu bilbiluu dandeessaa warra giftar. Hin danda'u ani dhugaa. Dhufuu qaba. Ani na jalaan qabu itti seeneetiin gastiirra ergadee na jalaan deebisu fooloo kiyyaas naan deebisnee ani Mubaarak galatoomii ati gizee hunda silaa namaa kannuu taate dabalataan gubbaan rabbi si haa ta'u ati hanga dandeessutti tiktooka kanarraa wanni ati fayyadamuu jirtu nama keetiif dhaabbadhu. Umriin ta'e hanga dadhabdee maayyii kuftee rabbi si darbutti dhaabbadhu nama kee cinaa. Hagiiftaraas gubbaa dhaabbatee barbaaduu fedhu gizee cufa gastii maarree geemuma haa taphachaa oolu. Ati ka dandeessu shilingii takka maan fuune namarraa. Gargaarsa hanga dandeessutti rabbi si cinaa dhaabbatu. Ani hanga obbaleeyyummaa kan isin hidhaamu garuu murtii takka qabaadha. Waan takka waan isin hidhaamuu qabu obbaleeyyummaan murtii takka qabaadha. Abbicha cufi jettanii dadhabdanii feesbuuk tiktook isaa irratti bishaan godhuu ni dandeessan. Namni isin dhorku hin jiru kana. Ogaa inni liivane yoo kajala dheeyxeetuma dubbattu taate faayidaa hin qabu. Geema ogaa inni taphatu yoo kacal jettu taate
faayidaan qabu saniifuu gargaarsa irratti namuu as deebi'ee hanga qabu biyya keessa jirus haala jirus yoo ta'e qarshii 10 yoo darbe namni 400 qarshii 10 qarshii meeqa dhufa gargaarsa nama lamatti eegallamoo akkam goona achitti eegallamoo garuu deemu kan asun wayya fulaan taa'aa mama fulaan beekamtii qabdu leeyaar mama warsun gayyaa qabna dhimmi kun dhimmi lubbuu namaati didan akkam goona didanii giddii dhaabsinaa namana didanii bar qaata komentii itti barreessina qaata hunda jira didanii jirani maani beekan sagantaan akkasaa kana ta'e akkas taanaan kun nama lubbuu namaa irratti taphate kan bakka nuti hin dhiibnu maa naannee walirra qabnatti kan mormummaa nam du'aa jiru kan lubbuu namaatiif namni asii walirratti waan sun qarqartu guuraa jiran machitti hin dhiibanani waan ta'u hin qabne warsun dhiisaa nam dhibi gayyaama nam dhagaayaama nuti oromoo wal callaa miti oromoon balloo cuftaa dhufee gara tokkollee yaanu asumatti gargaartaa guuramuti. Fulaan dasaan armum. Mubarak mee baalaa kaluu ol baas baalaa kee. Wallahi baay'ee nama nadheessa. Baalaa kee dhufeera. Anis ni Ibrahim bu'aa nama galfachaa laala jala taa'eetiin isin eegaa. Baalaa kee erga dhufee Mubarak. Mubarak fooloo kiyyaas naa deebisi. Fooloo kiyya deebisi Mubarak. Halo. Turtii gaarii isin yaa ta'u halkan gaarii. Ibrahim Bariisoo illee dhufee jira. Ibrahim Bariisoo sheerti godhaan ture. Dhufee jira kinoo. Meer. Turu laafuu tokko barreessee. Ibrahim Wasraata. Ibrahim Adooshaatanii.